Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Dibaabee Miidiyaa biyya alaa fi biyya keessa teessanii kan hordofaa jirtan dheeraa gabaabaa beekaa wallaalaa dhiyoof halaala taatanii kan hordofaa jirtan akkuma gaaffii keessanii mucaa kana deebisaa nuu fidaa jettan kunoo Bassuu Fiqaadiin siniif finnee jirra hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Wagana gaandufti. Wagana gaanduftiin sin jedhu. Bagandumne. Bagandumne. Akkamati? Nagu. Jirta? Ayyo. Maal baddeetta sammuu kanaan argamtu sooshaal miidiyaa irraa baay'ee fagaatteetta? Sinna balleessiga. Sinna balleessiga. Maal godhin? Obila maaliijeetu. Yoom? Gaafa janoo dimu seettee naaliijeetu. Ani Eessatti? Gaafa si jaqqaba dimu anjenneeti. Injenne. Dhugaa injenne. Eessaa dhuftee har'a eessaa kaatee eessaa dhuftee? Ati eessaa kaatee dhufte? Anatu interviyuu si godhamu sitti interviyuu na godha? Si. Maarree anatu eessaa dhuftee siin jedhe si gaafachaa har'a. Oolataaf. Akkamii eessa geesse biyyittiin amma? Biyyittiin eessa geesse? Galallayyaa. Galallayyaa. Buute gadi? Galallayyaatti gadi buute. Hoolotarraan darbitee layyaa bira geesse jechaadha? Layyaatti buute tamu. Mee erga sooshaal miidiyaa kanarratti namni baay'een si arguu jalqabee namni baay'een si bilbilaa namni kaan si waraabuu barbaada mee akkamidha jijjiiramni hin jiru? Jijjiiramni hin jiru. Gizii sagal daawwalu. Ammatiin daawwalaa oolu. Hundumni isaanii. Haa ta'u maal jettaan egaa? Ani tun baddu. Dubuun jalaadha. Amma waa tokko sin gaafadha. Utuun sobiin natti himta. Erga gaafa ati interviyuu taatee booda jechaadha. Intalli tokko Bassuu Fiqaad jaallattee dhuufii jettee jedhan hoolo taatee dhugaadha moo akkamii? Intalli tokko si jaallattee dhuufii jedhan. Ishobdi. Ishobdi. Dhuguma dhakko si bilbiltee yoo beektee jedhan. Ishobdi. Ishobdi. Sin jaallanni? Shobdiin itti dubbatti malee malli jaallatti. Maqaan ishee eenyudha garuu? Ani beeku. Haadha si beektii jedhanii maal taate? Ani beeku. Dhugaa? Dhugaa. Dhugaa? Toleesh barumsa akkamii barumsa hin jalqabne barumsa maal har'a akka barumsi hin jiru har'a qidaameedha garuu samoona kana barnoonni hin jiru akkam ture? Injiru. Barumsi? Walii kaan immoo mana barumsaa jira jedhaniitu ifigu waliin galuu cufaadha. Ijaarsim jedhanii figu ana galuu akka cufan beekatuman jedhe. Dhaqxee tamuun dhaqne? Mana barumsaa moo dhaqeedha. Dhaqeelaa otoon cufame. Namni baay'een koomentii irratti yuutuubii koomentii irratti maal nuun jedhu beektaa? Haacaaluu Hundeessaa fakkaataa mucaan kun maalidhaa nuun jedhu maalidha mee akkamidhaati firooma qabduma maalidha Haacaaluu Hundeessaa faana? Ani suulli kiyya kalaa gubbaala kan shaakalaa jala. Suulli kiyya kalaa gubbaala kan shaamaa jala. Suurri keem? Eessatti argite? Sitti argite kan geef kiyya saggeela. Kan kooftiin keem? Ati walaka taabbilii qabdee ani immoo nama fakkaadhaan si bira dhaabbata. Eenyu sitti agarsiise eessatti argite? Sikkilatti moo sikkii hoteelii tokko keessatti nakkisa. Hoteelii namicha tokko keessatti? Oolotatti namni ijoolleen faa mana barumsaatti faa maal siin jedhume? Asiin jedhu si gugguluu naan jedhu. Si gugguluu. Maal jettaan illee timmoo? Nuna li'aan nuna gurguruu kan waan na gurguran immoo qaban gaafti. Kottu amma waan tokko si gaafadha kan biraa immoo oduu durii beektaa jedhanii baay'ee. Ani beeku. Natti. Adulli beektaa? Ani beeku. Maalan jedhe sinatti? Oduu durii mana barumsaatti taphattanii hin beektan hin beektu? Taphattanii hin beektan mallu jechisiisu qubee malee
اسمه ناجرمي اسمه كويس ناجرمي وبس أنا ما يجولي فوشان أجيفنا يجولي فوشان أجيفنا نيمت نيجولي كذا على كتر أجيفنا بزاني فو أتنا ما قدر يعني سام يعني بلوتن أجيفنا سوا ولا يسوي ناجرمي اسمه سانجر اسمه تكوش سامو هذا ولا يسوي بلوتة دي سنيدو قافتو كذا بتشتوتي بتشتوشة تقول إنترنت تقول مجا تكون تقول أجمع تجمع نور إيه مال قدر إيه تتاي تبرتشتوتي أنا نرفته سمت أنا زمن يدي بون ولكن إمي ما يازوين يدني أنا قلت لك إمبو وتونا متيلتا يمبو فمن جدا ما وتبنا ركبال يمبو مير تم يرونا فانا ساجر تكنا ها شريكين تيتا جلمو نادلك مال نت مكة جالتا ناتك سامر كواي جالتا شو Gomen bicara jepusis, gomen, gua balik fakat bicara jepusis. Malif? Balik fakat agak kau tanya. Malnya tembek tu garu? Gomen? Ia tu garu menyata. Wartani nu lagi pacaran akan laginya 3 dikabin, sudah tiada timta. Jalan lisik bebeka. Ya tiga hafta ko baka coba jalan jalan tikan lab ke jalan jene. Anangka. Adi nan jene. Angkes kuno buka ada mara. Anamu cuma bukti fatega. Simu jalan lab ke. Anamu. Simu kami jalan simu yang tiga hafta. Kuna kawat jalan. Simu colte. Gafat jana fudate. Mata sikit dan bakas gitu lah. Jalan. Isi pajet. Sebab sila ikan sila madrasah tafsir malis pajet dile. Sin sikap dembek tu ni. Karatus itu dembek tu lagi tani dembek tani. Alam ngangkara dua lefane cinta. Dile male. Mana pajet. Wali kan itu dua lepas kan ya tu. Ane dile dua lepas orang pada kata satai. Berarti sudah kau dah tersum matalah tu kau dah ter. Love jalan jilbi binandem. Harga senang lagi. Bak ada nak cigat. Bakat ini jurusan ke kau dah. Kata jangan kata. Ikan mu. Dua lepas tahu ni berarti. Hari ni kan kita ikan boleh tahu. Malah kata. Mana baru sakit sanyo. Mana baru sakit sani nama jalan lek abe kumbek tu. Walau kita tu putih siangga bagamali, wali kaji tak. Lagi sebab kita garu gafak. Atau kalau tengah tu kubalik di bawah mana dia. Kita tu kubalik tu, gudda. Nam gudda mesti garu. Era wajib. Mudi nu nampak. Maljer agak. Maljer apa dia? Akin tu. Gafan ni mal fana dia mal itu. Anak kan maafan terlibat. Enos, wali yellow kani. Defengal, tinggal deh. Mana bersih kata tahan tu kos tulen. Enom berbeda. Yellow mau ida panen tiga deh fikir cangkut. Mau kata kau senggafat dah. Biar nuti kisah cerita caru kan nyubu syara. Oh nyubu syara? 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 Sambrau syara tansi nyubu. Apa sih Muhammad? Apa sih Muhammad? Situ kawi Muhammad bursajur. Situ itu apa macam mulut kawan? Arti kita televisi ni. Apa sih mu? Nanak. Gafan di mal fajut. Maaf gitu. Eno wale juga. Eno wale. Ini wale lis. Wale juga. Malfa. Wali jangan nakin agam.
وأنا سامع صوت تنقام تيمو كده تلقى تيمو كده تلقى قروح سانا صوت تنقام يوتيوبر ورق دي بيتا وفيكي ورق دي بيتا أجري لا سكان فارق دي untu maja kami nggak kan covalati nggak ditajalan tapi kamal ufata ada kan ke wate tulisan agela ufata ada ke wate la covala galunten wanta lanta mal wanta ambe kudim ya ilita mal wana rati se yumbe wagai wan lanta numbe utu guyyaa tokko fe muummicha ministeera biyya kana bulchiidhaan itti kennan guyyaa tokko qofaaf akkamitti gootee bulchita maal goota mata isaanii keessa madoo isaatiin bulcha eenyuun mata isaan bulchinaan jedhanii madoo isaa mata isaanii keessa deem bulcha madoo shicha isaa fidda eessa fidda ngambita guyyaa tokko qofaaf fidha garuu guyyaa tokko bulchinaa jedhu madoo isaa mata isaanii keessa dhedheeni isaan bulcha madoo isaan dhedhee bulcha amma yoo sarkatti miidhamanu yoo sarkatti miidhamanu hundi isaanii isaan bulcha isaaniis madoo isaan hunduu isaanii fidha dhugaa obbilaan fidha maaliif ofii kun bulchuu barbaada buchoona jedhe namni dabalii miti wala buchinaa jedhe sana dhawu amma nama bila sana buchinaa jedhu ganda baddaba yoo bulchitu ganda baddaba gan bulcha bakka deemu jedhani mataa keessa dhaan bulcha sana booda erga ajjeestee fittee booda ofii kee bulchuufidha ofan bulcha sana booda maal uummannu erga dhumee maal bulchita maal bulchite dhagaan bulcha gaa egaan daawwattoota keenya qophii nuti Bassuu Fiqaadu mucaa qaxalee ola deemaa kana waliin gochaa jirru ammas akkuma itti fufetti jira nu waliin tura kana makkattiin gaafan kolfu eenyuun sitti fakkaata iskange ikasale fakkaata gwe anke mana durii fakkaata kanke kachele fakkaata kanke kana durii fakkaata kanke jalaan yaa uqee jechaadha amma utuu kan tokko naa kennisin jedhee inaallattu illaa dhungan dhaabbadha maal eessa dhaabbatti lafa keessa dhaabbadhaani illattan utaala amma waa tokko sin gaafadha tiktokii beektaa tiktokiin beeku dibaabee miidiyaa malee dibaabee miidiyaa beekta dibaabee miidiyaa eenyu fa'a Kini dhagaa dibaabee miidiyaa jechuun warra unuudha jechaadha akkamitti bartee dibaabee ta'uusaa ambalaka wali tiktokii moo wala kaanudha tokkoof tokko meeqa tokkoof tokko meeqa kudhan lamaaf sadii ibushan ibsitti meeqa nu gara ibsitti mee omtu natti himne lafa natti himne akka tafaanii jedhe natti himne yoom abjuudhaan moo ijuma dhagumatu natti himne afaan qaba ija qaba funyaan qaba halkan yeroo baay'ee immoo abjuu argitaa jedhani abjuu akkam akkamii argitamee abjuucha nutti keessaan qabsiin jedhee lafuu chaalakkatan lafa jafee lafu tulaan qabu dafaan qabu akkuma shakkatti gaaddiin beektaanaan ngangaa aduun bahuudhiisitti ngangaa bakka abjuu argiteen beektu ana argeen beeku garuu abjuun immoo si argitee beekti waa'ee kiyaasoftiidhaan yuutuubii irratti Yuutuubiirratti ana argeen beeku isheen si argitee beekti garuu on abjuu abjuumu maal argite nan argite kottaa mamma waa tokko sin gaafadha mootummaan naannoo Oromiyaa eenyudha eenyu bulchaa jira Oromiyaa onni bulchaadha hundi masaa waaqa beeka hundi masaa waaquma bulcha waaqa bulcha waaqa xaansee namni eenyu bulcha nama onni bulcha namni
Salee bulcha. Salee bulcha. Salee bulcha namni. Salee bulcha. Qottash waldaa dhaqxee beektaa? Ati waldaa dhaqxee beektaa? Ani ma dhaqee beeka? Ani fuulduran taate satee. Walii galan qalaqalama. Akkan tutaatiin walii gadi waldaa keessa fiiga. Maaliif? Tonkolifan fiiga. Hundaa walii gadan fiiga. Warri keessummeessan fa'aa gadi taa'ee gurbaasin jedhanii beekani? Maalaan jedhu. Ootaan naan jedhani neefatu miti annan fiiga. Ndagoo. Isaan ndagoo. Sabeen immoo akka nama dhageenyetti gulli sabee akkas godhe. Akka ni dhagaamuuf gulla akkatti qabeen deeman dhagoo isaaniitu isaan natti immoo ani galuu hin dhagaachuu hin taane galuu dhagoo akkatti gulla qabadheen deema. Amma fakkeenyaaf utuu biyya alaa deemisiin jedhani Ameerikaa jiraadhu sin jedhanii dhaqxee jiraattamu jiraattu? Mana jiraachaa lan diddiigani teessoo godhadhillata. Isa kamiin? Hundi isa diddiigan akkatti teessoo godhan teessoo fuuddisha guddaadha. Godhan akkatti lattaafataadhe. Amma warri namni baay'een YouTube irratti si arganii mucaa kana deddeebisaa nuu dhiyeessaa maal jedhani. Kanaaf si dhiyeessine mee waa tokko si gaafadha. Namoota si daawwachaa jiran kanaan mee maal jettaan mee? Namoota si daawwachaa jiran kanaan maal jettaan? Waan gidillaasi naa godhu. Waan gidillaasi naa godhu. Kan biraa waan itti naa eebbisu. Isaan ilaaliitti jedhime? Waan itti naa eebbisu. Amma biyya keessa miti biyya alaatti Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa biyya baay'eedhaa ta'anii si ilaalaa jiru beektanii? Na ilaalan kaa amma hojjetamee amma gadhiifama. Xiqqootu lama kan gadhiifamu. Akkamitti barte akka inni xiqqoo ture gadhiifamu? Yookaan bolu yookaan galgala yookaan yeroo bilaa. Shugutti dhabu maakiidha. Kummu? Maal sitti fakkaata? Shugutti natti fakkaata. Shugutti argitee beektamu? Eessatti? Tiivilatti kalaallattis nyaannaga. Eenyurratti? Namalatti. Nama fakkeenyaaf? Wattaadara fayyilatti. Tokko nama nagaa fakkaatu malee enooti deemte nama ennoo dhabame hin tokko akkatu. Hin tokkotu. Nama nagaa fakkaatu malee garuu hin tokko. Hin tokko ta'een. Dhugaa eessatti? Achumatti moo? Bakka sanaatti safala sanaan deemu ka. Yeroo isaan tokko sana argitee beektaa? Nana gagaa tiivilatti immoo hin tokkotu. Amma waa tokko si gaafadha. Hiriira nagaa baatee beektaa? Hiriira nagaa baatee beektaa? Ililtee beektaa? Hiriira nagaa Soloolee moo? Soloolee nganti jalladha. Waan barbaade keessaan baay'ee keessa. Ililoo naan jedhan. Kanaan dura achitti ililii naan jedhan. Bakka nama hiriirsisanii marqaa nama nyaachisan hin jedhan. Bakka nama hiriirsisan marqaa nama nyaachisan. Marqaa baay'ee jaalattaa jechuudha. Garuu ilkaan keefis gaarii. Namni ilkaan cabduu siin jedhan beeku? Cabduu maallaan jedha. Ilkaan kee ilaalisti kolfa hin beeku nama? Maallatti kolfa an akka jaanitti kolfa malee. Suuqal. Utuu Dr. Abiy Ahmediin ija keetiin argite maal jettee gaafatta? Maal jettee gaafatta? Wayyuun gaafadhu shawadeen bilaa tokko. Maali? Nagaan gaafadhu shawadeen akkam naguma fayyumaadhaan innaa shawna jedhani sobeen dhiigaan jalaa muddimba. Maaliif? Maaliif bakka isheen deemuu barbaanne gaanamu yeroon deemuu barbaadeen deemu. Yeroon deemuu barbaadeen deemu. Dhabataan ammoo bakka barbaadeen joola. Amma maal utuu argitee hin jedhee utuu argitee maaliif hin gaafattu? Amma mayyuu. Amma utuu dhufe iddoo kanatti. Asitti hin dhufu inni manni isaa hin jiru. Eessadha manni isaa? Manni isaa beeku. Beeku isa moo waaqa beeku. Manni isaa kuufameera. Ini Addis Ababa keessa eessanatti agarsiisa. Si fuudhee deemamu? Yoom si fuudhee deemu? Amma maayikuma lafaan dhodhooftee hundumaa isaa lafaan dhodhooftee fuutana deemu. Amma inni silaalaadha waan ta'eef maal jettaan dhaamsa dabarsiifnee waan jettuun jedhin isaan? Waan isa eebbisu jedhama. Kan biraa dabaliif?
Waan sina guddis danga. Kan biraa waan jettu qabda? Qab. Qabdu. Yeena ta'uu qabatte malee. Anis waan sina guddisuun jedhaan. Amma inni yoo si argee si waameef hin dhaqxaa jechaadha. Ngandak. Ngandak. Dhaqxee sana booda naga gaafattaa? Ngachokka. Sokkita. After kun dhaabbadhu gaa. Ocha badhee maalan ocha badhee. Yoo dhaabbattee? Ocha alpadhe. Maaliif? Na jallibbisi gaa. Maal godhanii? Maal godhanii? Badisi na hin jedhu. Hin jedhani isaan. Ati nama guddaadha nama xiqqoo miti. Amma nama guddaa ta'e silaamu maafan gabaabaa ta'e. Nama guddaa ta'e maafan gabaabaa ta'e. Maafan gabaabaa ta'e? Ati hojjaa kee gabaabaadha malee umurii kee xiqqoodha malee sammuu nama guddaa baattee jirtaa siin jedha namni baay'een kun dhugaadha miti? As keessa dhagaa jira. As keessa dhagaa jira. Baasnuu inni akka jedhu? Dhagaa ture keessa ilaa. Akka jedhani? Kalaa kan akka dhagaa jedhani? jira. Hin bahuu dhagicha baasnu? Hin bahu. Otoo dhootee yoo akkamitti ba'a. Dhugaa Bakka kana bichaa dhagaan hin jirre sila hin jira. dhagichi sitti ulfaatu garuu? Natti hin ulfaatu. Sitti ulfaatu? Een. Ijoollee akka kee miidiyaa irratti argitee beektaa? Ijoollee akka kee haasa'an? Aggeen beeku. Tokko yoo argitee hin beektu? Aggeen beeku. Dhugaa Ngeetti gaafa cina malee anu nagale. Ishee kamiin? Ngeetti gaafa cina malee. Eenyudha isheen? Eenyudha isheen? Isheen haafeette isheen akka. Isheen haafeette isheen. Silkii keessa haftaa tokko tuttu kanatti argattu. Kan eenyu? Kiyyayyuu. Kan isaa kanaati asii waliin gootu inni jalee argama kiyya gubbaallaan jira. Hankee gubbaarra jira miti? Kan keef kiyya gubbaalleela kan isaa jala. Sikkillatti laal. Yoo margiteetti kana fa'ammoo? Bila si geessu deemnee ilaalchisa qoy bila deemna. Maqaan kee kan biraa eenyudha? Filaawol sanyii. Filaawol sanyiidha tokko immoo lafa dhajamu tokko immoo biqilaa dhimbaafadhe. Biqilaan bareeda garuu. Akkasii dhimbaafadhe. Atileetii ta'uu barbaaddaadhaan akkamidha fiigichoo kana yaaltaadhaan? Fiigichoo maalla fayyadaa fiigichoo. Fiigu sobeeni of jajjalbadha malee fiigichoo hin danda'u. Wanta dalbadhe tokkolii. Malee fiigichuu hin dandeessu? Hin danda'u. Fiigoo naan jedhani ijoolleen namootas baga namootiin jedhan simoonni naan jedhamti baga namootiin jedhan fiigichaanu. Mana barumsaatti fiigdanii hin beektani? Fiigdanii hin beektani maaluu fiigichuu ichootti jaddaanuu hin jedhu ichootti isaan immoo waan xiqqoo hayti. Waan akkamii nama hojjisiisa? Ijammu dhaabbatanii dhugataanii jedhiseeti. Dhaabbatanii jedhu. Dhaabbatanii jedhu? Amma kana booda jechaadha. Ati injiineradha. Nama guddaadha. Namoota taa'anis daawwachaa jiraniif dhaamsa dhumaadhaamiif sagantaa keenya xumuruuf jenna. Sagantaa waldeella. Buusii buusaa illa moo maal jechaa illa? Buusii buusaa illa danaan qal'ana. Sagantaa keenya isa kan isa waraabamaa jiru xumuraa jirra jedha. Waan isin eebbisin jedhamu. Warra nu daawwachaa jiru maal jettaan? Waan isin eebbisu waan isin guddisu. Kan biraa dabaleefne? Waan isin eebbisu waan isin guddisu. Warra dibaabee miidiyaatiin maal jettaan? Isaan waan isin fuddisu. Waan isin fuddisu? Buqqannee irra nuti? Qallatanii jirtu kaa. Dhugaa. Qallattan gabaabde eelaan taatanii gubri kan tuttani. Hayyee ulfaadhu galatoomi. Amiin. Yeroo kee bareedaa sana yeroo kee guddaa sana irraatii isaatii qabdu nu hirtee iddoo kanatti waan argamteef hedduu galatoomi si galateeffanna galatoomi. Hojii meeqa dhiistee waan dhufteef? Hojii meeqa dhiisaa? Hojiin qabu mana. Sigaa. Hojiin qabu? Maqaa koo beektaa garuu? Beeku. Amaanuel hin jedhama. Amaanuel lama jila ko achi tokko achillee lama. Amaanuel lama. Nagaatti inni warra nu ilaalaa jiranii?
nagaan bula. Nagaan oolaa. Nagaan oola. Nagaan turaa. Nagaan tura. Hayyee ulfaadhu galatoomii. Amii. Hayyee nagaa keessanii akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyo. Mee maqaa keessan nutti himaa? Wasanee Ejjetaa. Wasanee Ejjetaa haadha yookiis harmee Bassuu Fiqaadha akka taatan beeka. Mee Bassuu Fiqaad waa'ee masaarraa eegalla. Bassuu Fiqaad waggaa meeqame? Waggaa 6. Waggaa 6. Namoonni baay'een amma Bassuu Fiqaad nama guddaadha malee daa'ima miti jedhaniitu nu gaafatu. Mee akkas ta'uusaaf sababni maalidha jettee yaaddamu maalidha? Sababbiin isaa yaa dandeettii dhuma mataa waan qabuuf dandeettii dubbii qaba. Hin dubbata waan ta'eef nama guddaadha. Yeroo baay'eeyyuu yeroo umurii waggaa 4 kun waggaa 4 miti waggaa 40 jechaanii turan. Innaa qilxifinnaa qaba. Dubbachuu danda'a dandeettii dubbii qaba waan adda addaa uumuus hin danda'an dubbata sammuudhuma keessaa baasee malee gorsa namaatiin miti. Ofuma isaa fi yaada waan adda addaa gaafata yoo karaa deemus kun maalidha jedha kun maalirraa uumame gaafata waan sun immoo amma deebi'uuf ittiin dhiisu deebisan na sababa kanaan. Mee haa ta'u amma fakkeenyaaf akka hoolota jiraatullee natti meeran nuuf hidhumasa haalli jireenya achitti mucaa kana guddisuuf xiqqoo akkamidha haalli magaalaa baadiyyaarra jiraattu? Haalli yaa hojii dhumumnaatu hojjedhee kanan guddisaa jiru. Hojii faafirikaallee galee akka hin hojjenneef yaa'u ganama namni isa mana barumsaatti isa wanni jedhu waan hin jirreef barii ba'uu waan hin dandeenyeef yaa'u hojii humnaa hojjedheen isa guddisaa jira. Haalli isaa hojiifillee mijataa miti naannoo nuti jirru. Dirqamayyuu immoo waan isa guddisuu qabuuf naannoodhuma sana taa'een haala mijeeffadha sababbiin isaas kiraan manaas magaala guddaa keessa yoo galeen ulfaata xinnoo hin qannasa naannoo sana. Kanattidha achitti kan onnee barsiisaa jiru barumsas immoo kan gillee barsiisuu hin danda'u naannaa sana immoo kan mootummaa jira waan ta'eef naannaa sana kanaafidha kan teenyee barsiisaa jiru. Mee kanarratti amma fakkeenyaaf hojii akkuma jettee hojii faabirikaa keessallee galtee hojjechuuf isa namni mana barumsaa keessu hin jiru mana kiraallee kaffaltaa kana bukkeedhaan amma namni si gargaaraa jiru jira? Lakki nama na gargaaru hin qabu. Ofuma koofine hojii dhumumnaa hojjedhee yeroo tokko biddeen mana namaa keessas nan tolcha. Yeroo haalli naa mijate sumayyuu immoo gara magaalaatti walakkaatti deemuudhaaf xinnoo ishii baajaajiin intinii waan jedhuuf fagaadhee irraa deemuu hin danda'u sababbiin isaa inni dudubbata waan ta'eef ijoollonni baay'een iyyuu rukutusa. Namni hubatee waa'ee isaan beekne kun hirgaa meetu minaamin jedhuuniin. Sababa sanaan isarraa fagaachuu hin danda'u. Irraa fagaadhee deemee hojii hojjechuu hin danda'u. Waanuma harka gara afaan yeroo tokkoon argama yeroo tokko haaluma tokkoon wanni jedhee hojjedheetan isa guddisaa jira. Gaariidha amma fakkeenyaaf erga nuti dibaabee miidiyaa irratti dhiyeessinee booda namni baay'een illee bareera sana booda mee amma jijjiiramni jira? Yoo karaa deemu hundumtuu hin beeka isaa ammi itti dhufu qarshii itti laatu ijoollonni baay'een waan adda addaa juusii bitadhu jedhuun birrii 50 birrii 100 itti laatu. Sababa sanarraa kaaseeyyuu immoo eddasii hojii dhumumnaa kanayyuu galeen hojjenne sababbiin isaa hin deemu oliif gadi ijoolleetu fuudhee deema hin beeku eenyumtiyyuu bakkee ummatti qabaniitu wannee'u irraa fagaachuu hin dandeenye ammoo isa duraa caala amma irraa fagaachuu hin dandeenye. Maaliif takka beekamennaan eegichisa barbaachisa dhugaadha. Garuu amma fakkeenyaaf barumsi jira barumsa bukkeetti daftarri jira daftara bukkeetti nyaanni jira wantoota kana amma hojii uumamaa waanuma dandeessiin gargaaraa jirta malee namni addatti si gargaaraa jiru. Homtuu na gargaaraa hin jiru. Anumatu wanni jedhee isa guddisaa jira malee namni na gargaaru hin jiru. Ofuma koofidha. Mee hammam garuu haa ta'u malee ammuma kanayyuu fakkeenyaaf mucaa kana gargaartee of gargaartee of jiraachisaa jirta. Garuu ofitti hin gammaddu mucaa kana qabaachuu keetti? Ittiin gammada baay'een ofitti gammada. Baay'ooliin isaanii kanayyuu dhabanii kan rakkatan hin jiru. Anaa gadi ta'anii immoo warra karaarra taa'anii baatanii kadhatan hin jiru. Ani immoo isa qabadhee hojjedheeyyuu hojii humnaa kana hojjedheeyyuu immoo jajjabaadhee isa guddisachuu kootiif baay'een itti gammada. Irratti cabee guddisuu kootiif immoo yeroo inni miidiyaa irratti ba'ee beekamtii argatuyyuu ani gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Yeroo darbee afaan Amaariffaadhaan illee interview yeroo sin godhan laalaan ture erga nuti interview sin goonee booda isaan faam akkamitti dhufanii? Isaan achuma dhufaniitu yaafataniituma dhufanii hoolotuma dhufanii akka carraa mucaa baajaajii of tokkoon kontiraataa gaafataniin immoo yeroo dura waggaa lamaan kana gibbii tokko keessa turreeyyuu silkii koolleen qabu namarraa fudhatee darbii dabarsoo fudhatee bilbilanii na waamanii sana booddee dhufanii achuma naannoo sanatti interview godhan.
Jarri sun asii as gara Finfinneedhaa dhufanitti fakkaata. Burraayyuu dhufne jedhani. Sana booda namni si bilbileen beeku mucaa kee barbaada. Garuu sababiin isaa silkiin koo badaa yeroo baay'een hojjetu rakkina waan qabuuf silkichi hin bilbilu yeroo bilbilan nan argatanii nama obsa qabutu bilbilee na argata. Namoonni lamaan sadan tokko alarraa bilbilan kaan isaanii immoo yeroo silkichi yeroo hundumaan hojjetu waan ta'eef nan argatu baay'inaan namni. Amma fakkeenyaaf maal seeti mucaa kana gargaaruuf illee namni siinillee si gargaaruuf namni wanti jechuudha gaafachuu danda'a waan ta'eef amma kana booda liinkii keenya yuutuubii keenyarrallee lakkoofsa keenya si bilbilichi si jalaa tabalaashee tuudhamu maal? Silkii kootee tabalaashooftuudha silkiidhaan hin qabu kanadha rakkinni isaa yeroo hundumaan hojjettu yeroo tokkodha hojjeta malee yeroo hundumaan hojjetu. Neetwoorkiillee harkisuu hin danda'u namni na argachuu hin danda'u amma natti silkicha darbee nama obsa qabu nama deddeebi'etu na argata. Ayyee mee namni fakkeenyaaf iddoo itti jiraattu ollaan naannoo natti itti jiraattu utuu ati gaafa jalqaba yuutuubii irratti dursitee argitee moo arganii sitti himanii mucaa kana? Arganii natti himanii malee dursa isaa asumattan argee deeme. Yeroo dhuma sana naannoo gannaa sanaan ijoolleen asii mucaanumti isinitti wanni jedhee akka sinaasofsiistan taasisuun isatu nu argisiise sana booddee gaafan galootoon natti wanni jedhin bilbilanii na gaafachaa turan innaan akkamidha mucaan kee akkasii ennaan akkanadha hin jedheen maal si elaa badee nama fudhate moo akkamitti mucaan miidiyaa irratti baatee lakki Finfinnee deemin akkasitti akkanadha hin jedheen. Bakka iddoo baay'eetiin bilbiluun biyya keessaa ina argata inni alarraa badaan an argatu namni obsee wanni mana argata. Gaariidha amma fakkeenyaaf ollaanoo akkamii ergasii booda mucaa bareedaa mucaa sammuu guddaa qabda maal siin jedhanii beekan? In jedhu durumas yaa'u in jaalatu naannootti naannaan jiru iddoo barsiisonni jiranidha. Barsiisonni naannaa sana jalqabumayyuu hin jaalatu hin waamus isaan faana deema hoolmaan isaa yeroo baay'ee ijoollee warra jajjaboo fi namoota gurguddaa faana malee daa'imman faana illee hin jaalatu warra jajjabaa faanadha kan oolu ijoolleen qeerroon jiru isaan faanadha deemee taa'ee haasa'a malee ijoollee xixiqqoo badaa hin jaalatu. Dubbii masaarraa gaafa na argu dhugumadha akka fakkeenyaaf akka daa'imaa miti dubbiinsaas dubbii bilchaataadha ariitis qaba barnoota isaa irratti akkamidha mana barumsaatti? Barnoonni illee barana jalqabe waan ta'eef ammanatti yaa'u qubeeyyuu hin xumurre simisteera kanaaf immoo cufamee ture reef dheengadda baname ammanatti jabaatee wanni hin jenne amma tokko qubeewwan habacaadaawwan hin lakkaa guutumaan guututti lakkaa'uu baatuyyuu hin lakkaa otoo barumsa gahaa waan argatuuti garuu cimaadha hin hubata waa hubateetu dubbata zim jedheen dubbatu cal jedheetti yaadu malee zim jedheen dubbatu itti yaadee dubbata. Waan akkasiiti. Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaan dhiibbaa guddaa uumaa jira nama baay'ee wal barsiisaa jira nama baay'ee akka gargaaramu taasisaa jira asumaan illee anis gama keenyaan nuti namoonni si gargaaruu barbaadan yoo jiraatan asuma liinkii keenya jalaatii lakkoofsa kee irratti yookiis immoo lakkoofsa nuti keenya irratti akka nu dubbisan illee asumaan dhaamsa dabarsina mee dhuma irratti dhaamsa dabarfattu yoo qabaatte. Dhaamsi nani dabarfadhu yaa'u mucaan kun ergii miidiyaa irratti bahee anis yaa'u akka arge deemee isarraa fagaachuu hin dandeenye waan ta'eef oduu namni gargaarsa godhee fi akka inni baratu barnoota isaatiif gargaarsa godhe baay'een itti gammada yaa'u namni immoo ani kana jedheef otoo hin ta'in fedhii isaarraa kan ka'edha namni akkasidha. Hayyee ulfaadhu galatoomii yeroo qabdurraatii yeroo keessanirraa dhuftee iddoo kanatti afgaaffii si gaafannuuf deebinuu deebifteef hedduu galatoomii ulfaadhu. Eshi galatoomaa sinis. Hayyee galatoomaa. Hayyeen daawwattoota Dibaabee Miidiyaa qophii kanatti itti bu'aaraa irraa barachaa akka turtan abdii qabna. Egaan qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.